Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota awwal kadir ab hundi keessan akkasuma kabajamtoota ilmaan namaa afaan Oromoo kana dhageessan hundi keessan nageenyi kiyya kan kabajaa kan jaalala bakka isin jirtanutti isin haa ga'u. Nageenyi Rabbii bakka isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu isin jira. Egaa akkasuma akkuma beekamu baatii Ramadaanaa ta'uu as dhiyaataa deemaa jechuudha. Baatii Rabbiin kabaje jechuudha. Baatii Rabbiin kabajaa kenneef baatii Quraanni Rabbii keessa bu'e jechuudha. Baatii ummata ilma namaa hundaaf jechuudha. Khayriin keessan yoo xiqqoo hojjete itti baay'ifamuuf jechuudha. Baatii khayrii, baatii ibiddarraa itti najaa baanu, baatii rahmatummaan keessa Rabbii keessatti argamu, akkasuma baatii kabajamaa Qur'aanni Rabbii keessa bu'e jechuudha. Akkuma Rabbiin jedhe shahru Ramadaan alladhii unzila fiihi Qur'aan kan Rabbiin jedhe Qur'aana kabajamaan ka keessa bu'e ummanni muslimaa addunyaa guutuun firqaa maalillee ta'u firqaa ahbaash, firqaa suufiyyaa, guraafiyyaa, firqaa fedhe ta'u ummata muslimaa kan ittiin hoogganamu jechuudha. Yaada tokko tokko irratti kan wal dhibu yoo hin taane addatti jechuudha. Kan ittiin bulu Qur'aana Rabbii kabajamaa keessa kan bu'e jechuudha. Akkasuma ji'a kabajamaa ji'a waan kan laqame hundaaf rahmatatti oolamu jechuudha. Fakkeenyaaf ummanni guutuun islaamaan addallee yoo ta'e jechuudha itti gammaduu kan qabudha. Maaliif jennaan fakkeenyaaf ummanni amantaa addaa ollaa islaamaa jiraatu jechuudha. Yoo ummanni muslimaa sun kan Rabbiitti sirriitti amanu ta'e jechuudha toltuu kan isaaf yaadu jechuudha. Ummati kiristaana ta'e ummata fedhellee ta'u kan toltuu isaaf itti yaadu ummanni muslimaa. Fakkeenyaaf ummanni amantaa addaa tokko ummata amantaa muslimaa tokko yoo inni dhufee lafaa ka'ee arrabse kan inni itti arrabfameetuma dhiisu nan soomaara waan sooma qabuuf si tuquun qabu jedhee kan itti bira darbu. Ji'a namaaf hayawaana ummanni islaamaa khayrii itti oolu jechuudha. Akkasii ji'a kabajamaa akkasiitu as adeemaa jira jechuudha. Ji'a balballi khayrii itti banamu jechuudha. Inshaallahu ta'ala ji'a kana Rabbiin nagaan ittiin nu haa ga'u, nama nagaan soomanu Rabbiin nu haa taasisu. Sana dura garuu jechuudha namoonni wal mufachiiftanii jirtan jechuudha akka ofii wal heertanu fakkeenyaaf waastaappi keessaallee guruuppii keessaa rimoot gochuu wal arrabsu wamatti xiqqoo asii jechuudha. Ofii wal heertanii baay'ee gaariidha. Maaliif jennaan Ramadaanni namaallee hin taqabbalu jechuudha. Ji'a khayrii kana akkasiin hin darbine jechuudha. Shahruun awwaluhu rahmaa wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqun minan naar kan Rabbiin jedhe sadan kana keessaayyuu kan Rabbiin nu agarsiisu nu argachiisu akka nu argachiisu jechuudha. Ofii walii jedha Laylatul Qadrii ji'a Ramadaanaa kana keessa dhufullee Rabbiin nu dabarsini nu agaaxxawu jechuudha. Inshaallahu ta'ala du'aa gochuu baay'isaa, zikrii baay'isaa, waliif rahmata ooluu baay'isaa isin jira. Akka nam tokkootti gorsa kana isinii qaba jechuudha. Sanaan adda immoo aappii ji'a Ramadaana keessa isin fayyadu tokko tokko qabadhee isiniif dhiyaateera gosa lama jechuudha. Aappiin sun jechuudha fakkeenyaaf yeroo Ramadaana akkuma beekamu zikrii baay'isuutu barbaachisa jechuudha. Aappii kana jechuudha fakkeenyaaf zikrullah jettanii kan isin bootan isin agarsiisa. Kunoo haala kanaan jedha jechuudha. Subhaanallahi wa bihamdi subhaanallahi al-adiim kan jedhu kana daqiiqaa barbaadde 5 10 30 45 60 daqiiqaa barbaadneerra bohachuu dandeessa. Sekundee barbaadneerra bohachuu dandeessa jechuudha. Gara gadiittis laa ilaaha illallah kan jedhu jira. Kana irra buufattanii yeroo yerootti akka isiniif jedhuuf duuba jettan jechuudha. Inni subhaanallah ganneedha. Isinillee yaadattanii subhaanallah jettan jechuudha. Kan argattanu pilastoorii keessaa zikrullah jettanii kan isin buufattan jechuudha. Immoo isa jalqaba irratti isinii dhufu kana buufattan jechuudha. Itti aansuudhaan immoo yeroo hojii hojjettan jechuudha. Eerfoonii gurratti keewwattanii fi Qur'aana afaan Oromootiin hiikame jechuudha. Dhaggeeffataatiin hojjettanii faayidaalee irraa argattanii uummanni amantaa biraa hordoftanillee jechuudha. Faayidaa Qur'aanaa jechuudha. Waa baruun eenyuun miidhee hin beeku. Uummanni muslimaa matsaaf quddusiin yoo dubbise jechuudha wanni isa dhowwu tokko hin jiru. Waa barachuun eenyuun wanni miidhe tokko hin jiru. Baradhaan isin jedha uummanni amantaa biraallee jechuudha. Oromoo Qur'aan translation kan jedhe kana pilastoorii keessaatti kan isin buufattan jechuudha. Oromoo Qur'aan translation kuma haala kanaan jechuudha buuftanii aadiyoosaa dhaggeeffachuu dandeessan jechuudha. Kuma haala kanaan baay'eetu jira buufattaneeti dhaggeeffachuudha kan dandeessan jechuudha. Wanni hundi toorkiidhaan keenya dalagu hogga dalagaa dalagdanu eerfoonii gurratti keewwattanii haala sanaan itti fayyadamuu dandeessan isin jedha. Egaa rabbachiin nu haa ga'u ji'a Ramadaana kana keessa waan khayrii hojjedhaa isin jedha. Anillee namni itti uffatanii jiraatan yoo jiraatan jechuudha. Peejii kanarratti fakkeenyaaf waan hin taane yoo gadhiisee jiraadhe yookaan waan nama miidhu tokko namni waan hin gadhiiseen yoo wal qalafee wal miidhee jiraate jechuudha. Asumaan dhiifama akkanaa godhanu kabajaan isin gaafadhaa. Ramadaan kariim isin jechuudhaaf guyyuma muraasa isin hafe Rabbi ittiin nu haa ga'u isin jedha. Nama ji'a kana keessa khayrii dalagatu Rabbiin nu haa taasisu.
Wooma kana aappii kana jira madaanaatiif barbaachisu qabannee ammas aga walitti deemnutti nagaan nu tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.